Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamiltan oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee hangafoota isaanii dursuun kan biyya keessaa fi biyya alaa isin biraan geenya oduu waliin kan isin waliin turu aan Amiin Shubbiseeti. Tajaajiloonnii fi keessummaan hajjii bara kanaa kan baroota darbanii irraa karaa ittiin bu'a qabeessaa ta'u irratti mari'atame. Finfinnee dabalatee magaalota tokko tokko keessatti hanqinni dhiheessii boba'aa mudachaa jiraachuu konkolaachistoonni beeksisan. Haleellaa dirooniitiin Jibuutitti daa'imman 4 lubbuu dhaban. Waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti geggeeffamaa jiruun guyyaa jalqabaa lamaan qofatti namoonni 100,000 ta'an magaalaa guddoo Iraan kan taate Teheraan gadhiisuudhaan baqachuun beekamee jira. Oduu kanaa fi kanneen biroo bal'inna isaa kan isinitti ta'a dhumarrattis oduu addaa qabna. Hajjii bira tajaajiloonnii fi keessummaan hajjii bara kanaa kan baroota darbanii irraa karaa ittiin bu'a qabeessaa ta'u irratti mari'atame. Mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti itti waamamaa hajjii fi umraa Itoophiyaa Dr. Muhammad Salih Jamal ambaasaaddara Saudi Arabiyaa wajjin haala keessummaa hajjii bara 1447 ilaalchisuudhaan mari'atan. Manni marichaa tajaajilli marsaa duraa hajjii bara hijiraa 1447 milkiin goolabamuu ibsuudhaan adeemsi viizaa buusuu akka jalqabee Dr. Muhammad Salih Jamal himan. Itti dabaluunis qophiin tikeettii xiyyaaraa fi leenjii adeemsa hajjii akkasumas hojiiwwan qophii duraa hedduun adeemsa irra jiraachuu kaasaniiru. Adeemsa hajjii bara kanaa irratti marii cimaa ministeera hajjii Saudi Arabiyaa wajjin taasifameen diyaaspooraa Itoophiyaatiif kootaa kennamuu yaadachiisuudhaan viizaan diyaasporaatis karaa imbaasiiwwaniitiin akka gaggeeffamaa jiru mirkaneessaniiru. Dr. Muhammad Salih imbaasiiwwan tajaajila si'ataa akka kennanis abdiin qaba jedhan. Ambaasaadar Abdullah bin Hassan gama isaaniitiin Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa walitti dhufeenya dippiloomaasii fi hawaasummaa cimaa kan qaban ta'uu eeruudhaan hajjii bara hijiraa 1447 kan bara kamiyyuu caala fooyya'aa taasisuudhaaf imbaasiin keenya gahee akka bahatu nan mirkaneessaa jedhan. Mariin kunis imbaasii Saudi Arabiyaatti kan gaggeeffame yoo ta'u marii kana irratti mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Sheekh Junaydii Hamzaa dabalatee gama lamaaniyyuu hooggantoonni ol'aanoon argamanii jiru. Baankiin Awaash sagantaa iftaaraa addaa maamiloota isaatiif qopheesse. Baankiin Awaash sagantaa iftaaraa addaa maamiloota isaatiif hoteela Sharaatan Addisitti qopheesseera. Baankichi baatii Ramadaanaa erga seenee torbaan lama keessatti akka biyyaatti sagantaa iftaaraa magaalota 41 keessatti geggeessuudhaan maamilootaa fi hojjettoota isaa wajjin maaddii qooddachuu danda'eera. Pirezidaantiin Baankii Awaash obbo Tsahay Shifarraaw baankichi erga waggoota 10 asiitii hojii faayinaansii dhalarraa bilisaa irratti xiyyeeffateen hawaasa biratti fudhatamni isaa akkaan dabaluu himaniiru. Baankichi hojii faayinaansii cinatti hojiiwwan hawaasummaa hedduu keessatti hirmaataa kan jiran yoo ta'u, keessattuu hojiiwwan tola ooltummaa keessatti hirmaannaa ho'aa taasisaa akka jiranis dubbataniiru. Kana malees baankiin Awaash hojjaajotaaf doolaaraa dhiheessuu irratti adda durummaadhaan hojjetaa jiraachuu kan eeran yoo ta'u, hojjaajonni magaalotuma hojiidhaaf itti galmaa'anitti doolaaraa akka argatanis himaniiti kan isaan jiran. Kaayyoon iftaara kanaa jiini kun ji'a Ramadaanaa ta'uu faana wal qabatee jiini Ramadaanaa akkuma beekamu ji'a hawaasa faana waliin iftaara gochuu waliin afaxxaruu Ramadaana wajjin hiikuu wal qarqaaruu wal hubachuu kunniin amantii keenya keessa wantoota godhamuu qaburraayi kanuma sababeeffachuudhaan baankiin keenya baankiin Awaashis har'a hawaasa keenya faana sagantaa iftaaraa kana godhuudhaan dhaabbilee amantii musliimaa islaamaa keessa faana maamiltoota keenya hojjettoota keenya akkasumas immoo dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa ta'an hedduu faana sagantaa iftaaraa guddaa kana qopheessuudhaan Sharaatan irratti ji'a Ramadaanaa sababeeffachuudhaan goonee jirra jechuudha. Sanaan alammoo hawaasummaa keessatti itti gaafatamummaa hawaasummaa bahuu irratti dhaabbilee gargaarsa barbaadan dhaabbilee hawaasa keenya bira miti mootummaa ta'anii hawaasa keenya irratti hojjetan faana bal'inaan akka hojjennu akka qarqaarru kaayeffachuudhaan dhaabbilee hedduuf akkuma dhagaa turtan ijoollee qaroo ilaalchuu hin qabne miiliyonotaan gargaaruu dandeenyeerra carraa barnootaa warra dhabaniif akka baratanuuf gargaaruu dandeenyeerra akkasumas immoo warroota
dhukkuba garaagaraa dhukkuba kalee maal kana dabalatee dhukkuboota akkanaa qaban akka yaalaman akka gargaaraman miiliyonotaan qarqaarree jirra. Kaayyoon keenya guddaan har'aa baankiin faayinaansuudhaan alatti hawaasummaa keessa gadi bu'uudhaan rakkoo hawaasaa hubachuudhaan fakkeenyaaf Abdallaa Ibn Ummi Maktuum ilaaltan dhaabbanni kun asooseeshinii quraanaati. Ijoollee qaroo hin qabne quraana barsiisuu irratti hawaasa gargaaruu irratti ijoollee qaroo hin qabne kana bakka garaagaraatii guutuu biyyaa irraatii fidee asitti barsiisaa kana gargaaruu keessatti qooda keenya bahuu qabne jennee shoora kana taphanneerra jechuudha. Finfinnee dabalatee magaalota tokko tokko keessatti hanqinni dhiheessii boba'aa mudachaa jiraachuu konkolaachistoonni dubbatan. Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota kanneen akka Maqalee, Jimmaa, Amboo, Bahardaarii fi kanneen biroo keessatti qaala'insi yookaan hanqinni boba'aa dabalaa jiraachuun himaniiru. Konkolaachistoonni hedduun buufata boba'aa irratti sa'aatii dheeraadhaaf hiriiranii dhaabbachuu boba'aa argachuudhaaf dararamaa jiraachuu yaada isaanii kan kaasan yoo ta'u, jaarikaana abbaa liitirii 20 birrii Itoophiyaa 8,000 bitaa jiraachuu himaniiti kan isaan jiran. Itoophiyaan waltajjii waliigaltee investimentii doolaara biiliyoona 2.4 irratti mallatteeffamuuf akeekame. Komishiniin investimentii Itoophiyaa waltajjii Itoophiyaa keessatti gama investimentiitiin bobba'aa investiin Itoophiyaa jedhuun marsaa afuraffaaf qopheeffamuu akka jiru himaniiti kan jiran. Kunis biyyattiin Afrikaa keessatti kaapitaala idil-addunyaa hawwachuudhaaf bakka adda duree taasisuu kan kaayyeffate yoo ta'u, waltajjichi bitootessa 17 fi 18 bara 2018 magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti mata duree Itoophiyaan investimentiin qophooftee jirti jedhuun ni gaggeeffamaa jedhan. Waltajjicha irratti investoroota idil-addunyaa, hooggantoota daldalaa, warra imaammataa baasanii fi michoota misoomaa 800 ol hirmaachisuudhaaf qophii ta'uun ibsameera. Bara kana waliigalteewwan investimentii haaraa doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.4 ol ni mallatteeffama jedhamee eeggamaara. Haleellaa dirooniitiin Jibuutitti daa'imman 4 du'uun himame. Kibba Jibuutiitti dhoohinsi mudateen daa'imman 4 du'uu aanga'oonni Jibuutii himaniiru. Taateen kun naannoo Diikil jedhamu keessatti kan raawwatamedha. Liigiin mirga namoomaa Jibuutii haleellaa diroonii ta'uu mirkaneessuudhaan daa'imman umriin isaanii 6 fi 7 tahan bakka balaan itti dhaqqabetti ajjeefamuu himaniiru. Akkasumas namoonni 2 kibxata darbee sababa baqaa fi kunuunsa fayyaa dhabuu irraa kan ka'e lubbuun darbaniiru jechuun himeera. Taatee kana hanga ammaatti maaltu akka raawwate addaan hin baafannes jedheera. Iraan waraana yeroo dheeraaf qophaa'aa jiraachuu yoo himtu, Doonaald Tiraamp oomishtoota meeshaa waraanaa wajjin mari'achuun qaba jechuun dhagahameera. Iraan haleellaa Ameerikaan raawwatte hordofuudhaan mootummaa Ameerikaa wajjin mari'achuuf fedhii akka hin qabne akkasumas waraana yeroo dheeraatiif qophaa'aa akka jirtu ibsite. Ibsi kun gorsa hoogganaa ol'aanaa Iraan kan turan Alii Haameenii jalatti kan tajaajilaa turan Mohammad Mokaabar irraa akka dhagahames miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiru. Mohammad Mokaabar ibsa televezyiinii mootummaa Iraan irratti kennaniin Ameerikaa wajjin mari'achuudhaaf bu'uurri hin jiru waan ishee hin amanneef jechuun mootummaan isaanii marii dippiloomaasii irraa of qusachuu murannoo qabaachuu dubbataniiru. Hanga barbaadametti waraanni itti fufuu ni dandeenya jechuunis dabalan. Ibsi mootummaa Iraan kun yeroo walitti bu'iinsi baha giddu galeessaa keessatti babal'achaa jiruu fi yaaddoon nageenyaa idil-addunyaa dabalaa jiru keessatti kan ifoomedha jedhamaara. Xiyyeeffannaan mootummaan Iraan amma caalaa qophii waraanaatiif dandamannaa irratti kan fuulleffateedhas jedhamaa jira. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qondaaltota ol'aanoo dhaabbilee oomishtoota meeshaa waraanaa biyyattii wajjin jimaataa dhufu Waayit Haawusitti wal arguudhaaf karoorfateera jedha Reuters. Walgahiin kun haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwatte booda kuusaa meeshaalee waraanaa keessumaa misaa'ilaa harca'aa dhufe jedhamee xiyyeeffatamaatii kan inni jiru. Gabaasi Reuters kun akka ibsutti mootummaan Ameerikaa oomishtoonni meeshaa waraanaa oomisha isaanii akka dabalan jajjabeessuuf tattaaffii taasisaa jedhan. Kana wajjin wal qabatee ministeerri raayyaa ittisaa biyya Ameerikaa meeshaalee waraanaa hojii irra oolan bakka buusuudhaaf baajata dabalataa hanga doolaara Ameerikaa biiliyoona 50 gaafachuudhaaf qophii keessa jiraachuus dubbateera. Waraanuma kanaan wal qabatee namoonni 100,000 ol ta'an magaalaa Teheraan keessaa baqataniiru. Waraana Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan Iraan irratti gaggeeffamaa jiruun guyyaa jalqabaa lamaan qofatti namoonni 100,000 ta'an magaalaa guddoo Iraan kan taate Teheraan gadhiisuudhaan baqachaa jiraachuu BBC'n Tarkii gabaasee jira. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jiraniin magaalaa Teheraan irratti xiyyeeffataniiru. Buufataalee waraanaa, waajjiraalee humnoota nageenyaa fi gaggeessitoota ol'aanoo biyyattii irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaan isaanii hanga guyyaa har'aatti itti fufeera.
Iraanis haleellaa misaa'ilotaa fi diroonota geggeessaa jirtuun biyyoota baha giddu galeessaa kan Ameerikaadhaaf buufata waraanaa kennaniif Israa'el irratti haleellaa cimaa raawwachaatii kan isheen jirtu. Gama biraatiin ammoo haleellaa Israa'el Libaanos keessatti geggeessaa jirtuun namoonni 58,000 ta'an qaa'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Hezbollaan Iraan deeggaruudhaan Israa'el wajjin walitti dhukaasaa jira jechuun gabaasaaleen bahaa kan jiran yoo ta'u, Israa'el magaalota Iraan qofa osoo hin taane magaalaa Beeruut irratti haleellaa cimaa geggeessaatii kan isheen jirtu. Hezbollaanis Israa'el irratti dhukaasaa banuudhaan magaalota Israa'el hedduu daaratti deebisaa jiraachuun gabaasaaleen Aljaziiraa agarsiisaniiru. Zelenskiin biyyoota baha giddu galeessaatiif michoota isaa tahaniif tajaajila diroonii nan kenna jedhe. Pireezidaantii Yukureen Volodimir Zelenskiin biyyoota galoo galaanaa michuuwwan isaa ta'an akka haleellaa diroonii ofirraa qolataniif tumsa akka taasisu ibseera. Dhimma kana irratti United Arab Emirates, Qatar, Yoordaanii fi Bahareen wajjin dubbachuu ibseetii kan inni jiru. Zelenskiin ministeerotaa fi ajajoota waraanaa biyyoota kanneenii wajjin erga mari'atee booda osoo humni ittisaa biyya isaa hin miidhamin akkaataa tumsa taasisan irratti mala dhahuu akka qabanis gaafachuu himeera. Xumura irratti oduu addaas qabna. Harmeen tokko osoo lubbuun jiranii du'aniiru jechuudhaan gabaafamaa ture soba ta'uu mirkanaa'eera. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Ayyaanaa ganda duwwaa tokko keessatti aadde Bashaattuu Dabaloo mana dhuunfaa isaanii keessatti kan jiraatanidha. Aadde Bashaattuun ijoollee 3 kan qabdu yoo ta'u, dubartoota 2 fi dhiira tokkodha. Ijoolleen isaanii kun yeroo ammaa maatii ijaarrachuudhaan ijoollee horatanii hojii dhuunfaa isaanii irrattis bobba'anii kan jiranii fi haati isaanii aadde Bashaattuun garuu qaroo ijaa waan hin qabneef yeroo baay'ee mana isaanii keessaa kan hin baanedha. Deeggarsi isaaniif taasifamus ijoollee isaanii irraa osoo hin taane ollaa isaanii irraa akka argatan ibsameera. Haa ta'u malee ijoolleen aadde Bashaattuu haadha isaanii deeggaruu irra qabeenya isaanii qooddachuudhaaf walii galanii osoo isheen lubbuudhaan jirtu akka duutetti ragaa sobaa qindeessuudhaan dhaala argachuudhaaf mana murtii aanaa Giddaa Ayyaanaatti dhiheeffatan. Manni murtii kun garuu odeeffannoo argateen aadde Bashaattuun lubbuudhaan jiraachuu mirkaneeffachuudhaan dhimmichi akka qulqulleeffamuuf isheen akka dhihaattee yaada kennitu taasifame. Bu'uuruma kanaan dhimmichi ragaa sobaa ta'uu erga mirkanaa'ee booda abbaan alangaa himata irratti banee manni murtii aanaa Giddaa Ayyaanaa dhaddacha gaafa 25/6/2018 ooleen himatamtoota barsiistuu Ayyaanee Yaadataa, barsiistuu Mulee Yaadataa Fufaa, obbo Guddinaa Yaadataa Fufaa jedhaman irratti hidhaa ji'a 3 akka adaban murteesseeti jira. Kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaattu gabaase. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aa kan hanga ammaatti isiniif dhiyeessinedha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufu daawwadhaa.